Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii gamtanii yeroo kana geessan isiniin jedha. Egaa har'a immoo viidiyoo tokko gaaffii ijoollee baay'een na gaafattan isiniif deebisuufan dhufe. Innaa viidiyoo kana laayik sheer godhaan isiniin jedha. Koomentii keessan gubbaarra dhaabadhee tana isinii deebisuu dhufe ijoollee baay'ee waan akkasii na gaafattu. Akkasuma ijoollee biyyoota Arabaa keessa jirtanidha kan na gaafattanii. Lubbuu atakkamii jireenyi Itoophiyaa widdiidha nuuroo widdiidha jedhu waan baay'ee jedhu gara biyyaa galla gaafa nuyi jenneeni jettanii eenyottochaadha. Jireenyi biyyaa widdiidha. Widdii ta'uyyuu malee kanatti hin dhabdanii waan uffattanii hin dhabdanii waan tana hin bitatu soofaa teessan bitatu mana keessa yoo ijaarrattan waan teessan hin dhabdan. Widdiidha ijoollee baay'een gaa'elli isaanii kan diigameen jira. Sababii jireenyi widdii ta'eef Itoophiyaa keessatti yoo gala wanti hundumtuu widdii ta'eef waggaa tokko barana nan gala yoo jedhan irratti itti dabalatanii waarataniif bara achaan tokkaa lamaan waggaa sadii dhuma jedhanii umurii isaanii achitti fixu jechaadha. Deebi'ee immoo gaa'elli isaaniillee diigamuu danda'a. Jireenyi biyyaa fakkeenyaaf warri abbootiin keenya warroonni kaleessa nu guddisan suni jireenya fooyya'aa akkanatti iyyuu nu guddifne jireenya amma nu keessa jiraannu iyyuu widdii haa ta'u malee fooyya'aadha jechaadha. Fooyya'aadha yeroo isiniin jedhu waggaa sana iyyuu akkatti nu guddisan hin dhabne jechaadha. Maatiin keenya fataalee nu guddisan guddanne jechaadha. Akkaamis yoo ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf biyya ormaa kana keessatti waan baay'eetu jira. Waan baay'een nama qunnama. Waan baay'een namarra gahaa oola. Ijoollee baay'ee viidiyoo isaanii argaan oolan garuu irratti nu jedhu maaliif seetan sammuu koo kanatu na carna qaba sira kanaafiyyuu irratti nu jedhu danda'ee viidiyoo ijoollee biyya Arabaa irratti miidhamtee lubbuudhaan dabarte irratti hojjechuudhaaf baay'ee tokko hin danda'u waan isaan beekuchaadha. Hoggaan achi jiru nan hojjedha garuu biyya Arabaati ergan galee danda'ee irratti nu jedhu nan dhiphisa ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Kanaaf ijoolleen Amcoon tokko gaaffii ishiin na gaafatte gara biyyaan gala jedhee gaafa maatii koo gaafadhe gaafa hiriyoota koo gaafadhe jireenyi biyya keessaa jireenyi Itoophiyaa keessaa nuyyuu sammuu nu dabarsee jira dhiphina keessa jirra gara Itoophiyaan galanii inni jireenyi Itoophiyaa widdiidha jedhu naan jedhu mee akkami maal jettaa jettee na gaafatte koomentii jalatti jechaadha. Obboloota kiyya waanan keessa jiru siniifan hima. Eeggeffadha tokko hogorsaatti illee siniifan hima lammaffaa immoo waan gochuu qabdanillee jechaadha. Karaa miidiyaa garaagaraatiinis otoo hordoftanii mootummaa dhumti amma maal jedhe seetan warroonni birrii qabdanii gara biyya keessanitti galaati hojii mataa keessanii uummadhaayii jechaa jira. Miidiyaa kana hordoftan televezyiinii irratti yeroo tokko naan laala jechaadha. Maaliif birrii qabda waan ta'eef galtee hojii mataa keetii uummachuu dandeessa. Gurmiidha illee gurmuuftanii mootummaan lafa kenneefi birrii woo qabaate birrii keessan waan ta'e irratti hojjechuu dandeessa. Lammaffaa immoo otoo achi teessanii jireenyi biyyaa ulfaatadha. Zayitiin birrii meeqaa maaltu meeqa haa ta'u meeqa ta'e haa ta'u wanti hojjettanis immoo bareedaa hojjettu. Fakkeenyaaf doolaarri amma yeroo kanatti dabalee jira. Saaba 445 kanatti jijjiiramaadhaan doolaarri. Birriin kaanis akkasumatti dabalaa deema jechaadha. Garuu wantoonni biyya keessaa bitamus immoo akkasitti dabalaa jira jechaadha. Birrii 100,000 yoo qabaattanii gara biyyaa galtanii mana ijaaramaa yoo qabaattan mana keessan keessatti galtanii gibbii keessan keessatti saata kitti 100,000 iyyuu saa faranjii otoo bittanii kiraa ishii kennachaa aannan kiraa ishii kennachaa dhadhaa ishii akkasitti waan hundaaf fayyadamtanii fataattanii jireenya biyya keessan keessatti firiideemii qabdu akka barbaadanitti jiraattu. Anamma akkam barbaadettan bahee galaa akkam barbaadettan yoon barbaade nan rafa yoon dadhabe yoon barbaade nan hojjedha. Maaliif biyya koo keessan jira waan ta'eef cinqatii takkitti hin qabu jechaadha. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessa immoo waggaa baay'ee hojjette cinqatii hin dandeessu. Gaafa biyya galtee waan hojjettuun hin qabne gara itti hirkattuu kan mana illee hin qabne jechaadha. Ijoolleen mana hin qabne yoo jiraattan hin bitattu isinis cinqii hin qabu. Birriidhuma keessa sanaan bitattanii waarrattanii dhawaata
guddachaa deemtu jechaadha. Hojii xiqqoorraa jammartanii tokko yookaan horii horsiisuu ta'a. Lammaffaa suuqii banachuu dandeessu. Waan barbaadan waan sinii ta'u laallattanii waarrattanii hojjechuu dandeessu. Horiis yoo bittanii gibbii keessan keessatti furdifattan hin dandeessu. Mirga qabdu jechaadha. Waan barbaadanii dhawaata sochootu. Fakkeenyaaf ilmi namaa kun dhugaa waan miidiyaa irratti darbaa ture tokko waan na ajaa'ibsiise. Caammaa xarageet caammarraa immoo dhawaata siqaa maal godhe seetan gara suuqitti dhufe jechaadha. Suuqitti dhufee amma kinoo fataa jedhee suuqii isaa banatee akkamitti hojii gaarii hojjechaa jira. Baay'ee isaanii otoo ilaaltanii biyya Arabaa deemanii miti kan guddatan. Biyya Arabaa keessa walii gadi jooranaa keenyaa kana miti kan guddatan. Maaliif asin hin jedhe seetan? Maaliif hin deemnee guddanne nuti jechuu kiyya osoo hin taane biyya keessas taa'anii baay'ee isaanii guddachaa jiru waan ta'eef jechaadha. Baay'ee isaanii fooqii kan ijaaran. Baay'ee isaanii mana gaggaarii kan ijaarratan, jireenya gaarii kan jiraatan Itoophiyaa harma keessa ta'aniiti dhawaata guddachaa deemu jechaadha. Ammuma hojjetan walirra kaawwatu. Lammaffaa immoo baankii tokko irratti birrii keessa yoo qusattan 30,000 yoo kaffaltan 100 fudhachuu dandeessu. Waggaa lamatti ofirraa kaffaluu dandeessu. Maal hojii hojjechaa jechaadha. 60,000 kaffaltan 200 fudhachuu dandeessu. Baankii tokko irraa jechaadha. Mootummaan akkasitti kennuullee hin danda'a jechaadha. Waan akkasii hin jira. Akkasitti fudhattanii hojii mataa keessanii hojjetachaa jireenya keessanoo sammuu keessan kana bashannansiisaa boqonnaa hirriiba gaarii raftanii as birrachaa achi birrachaa. Fakkeenyaaf immoo ijoolleen hojjetachuu barbaadan immoo hojjetadha. Gaaffii obboloota baay'ee waan akkasitti na gaafatanii isa isinii deebisuuf an dhufe isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa kanaaf isa kana isiniin jedha. Jireenyi Itoophiyaa keessa gaariidha. Wuddiis ta'u gaariidha. Hojjenneet bitanna jechaadha. Waan hojjennee waan asheechee gurgurru tokkos gatii guddiidhaan gurgurra. Waan bitannu sanas gatii guddiidhaan yoo bitanne bakka homaa rakkoo hin qabu. Kanaaf iyyuu hin cannaqaminaa isiniin jedha. Warroonni galuu barbaadan gara biyya keessanii galtanii waarrattanii fataa jettanii hojjetachuu dandeessu. Waan qabdanii jechaadha. Garuu immoo guduunfas hin barbaachisa. Birrii qabaachuus hin barbaachisa. Mana illee warri hin qabaanne mana bitachuu dandeessu. Yeroo kanatti illee manni bittaan isaa viidiyoo irratti booda irratti asin hojjedha. Waan irra jiru jechaadha. Mana akkamitti akka galtan bittaan akkamirraa akka jiru bakka jira miti waan hunda isaa hima isiniin jedha. Umurii keessan ofirratti fixinaa. Warroonni gaa'ela qabdanis immoo gaa'ela keessan jalaa hin diiginaa. Birriin hin dhuftis bakka jirtan yoo jiraatte Itoophiyaa keessa yoo jiraatte hin hojjetattu waan ta'eef gaa'ela keessan akka hin diigine isiniin jedha. Akkasuma warroonni immoo gaa'ela hin dhaabnes yeroo bareedina qabdan umurii ijoollummaa keessatti shamarran baay'ee bareeddi. Gaafa umurii waggaa 30 ol ta'e maal ta'aa jirti? Qaajetti hin qannasti jechaadha. Gaafa sana immoo jira mitiiree. Kanaaf iyyuu sinillee carraa gaa'elaatti baay'ee ariifataa miti jechuudha. Kanaaf obboloota kiyyaa gara biyya keessanii galuu dandeessu isiniin jedha. Warri galuu barbaada warroonni gaaffii na gaafattan hin galinaa nuun jedhan jettan sammuu keessan amansiisaa isiniin jedha. Galtanii hojjetachuu dandeessu. Itoophiyaa keessas bal'aadha bakka barbaadan deemtanii hojjetachuu dandeessu. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'i. Baay'ee isin jaalladha. Ciao.